nu gidduu jira. Harka keessan samirgaa. Waaqayyo bira jira jedha. Dabalaa jedha. Ani waaqayyo teessoo isaarra jiru nan sodaadha jedha. Waaqayyo wajjin jira jedha. Qaba harka keessan. Namni addana jiru hundumtuu ulfina waaqayyo harka isaa ol qabuun sababni isaa du'a soo isheera, dhukkuba hamaa soo isheera. Anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokko tafte jedhe Daawit gaafa duuti isatti marsee ture. Kanaaf waaqayyo soo isheera waan ta'eef lubbuudhaan jiraatte. Lubbuun jiraatte buddeena nyaattee uffattee hojii keetti nagaatti baatee aduu ganamaa argite waan ta'eef harka kee lafaa kaatu waaqayyo ulfina kenna. Lafaa kaa saba waaqayyo. Waaqayyo ergaa natti kenneera akkasuma hin qoosu. Waaqayyo hin qoosu. Namaan hojjetaa ture. Kaleessas namaan hojjeta. Bara raajotaa bara ergamoota waaqayyo namaan hojjetaa ture. Namumaan adeemaa ture, namumaan dubbataa ture, namumaan ilaalaa ture waan ta'eef arras darabeen nu ga'ee jennaan ergaa isaa baanneetu adeemaa jirraa isinis darabeen isin ga'eera. Ameen jennaa? Diriirsa harka kee. Kanuma dubbadhee yoo mangadi bu'eeyyuu gaadha. Akka ati eegdutti miti, akka ati eeguttis miti, akka waaqayyoo jedhetti. Ameen jennaa? Ati tarii naafa sa'utaaf jaamaa sa'aaf duudaa sa dhaga'u kana arguuf mee dhaqeerraa jeffadha jettee kana deemte hin jiraatta. Kana miti kunis hin ta'a. Arran ta'u yoo ta'e booriin ta'u yoo ta'e ifta yeroo barbaadetti jira. Ameen jennu? Kanaaf isa lubbuudhaan si jiraachisee bifa kee bifa godhee afaan kee keessa galata kaa'ee bayi gali hojjedhu nyaadhu siin jedhee dhaamsi ani qabu saba kanaaf addana kan hin dhufe dhaamsi ani qabu isa kanadha. Ameen jennaa? Yoo harka keetiin akkas fuudhuudhaa fi sitti ulfaatee homaa miti akkas fuudhaa jechuurra ani akkas itti bu'iiti waaqayyo si wajjin akka ta'ee amma si wajjin akka jiru hubadhu jedhiiti ala lamatti itti bu'i sinin galle taasiti. Shaana mataza tana maza karada ba sharada. Rana mataza tana namaza karada ba. Eshi. Fudhadha. Noora taa ulfaadha waaqayyo ulfina isiniif haa kennu. Itti deebina. Na dubbisa. Luba caala na dubbisa. Anumatti bu'aa na dubbisa. Isaanin itti beeksisa. Isin beeksisa. Luba biran darboodheeti. Ani luba biran darboodheeti. Kanaaf addana dhaabachuun isaanii nutti tola. Paasterii ilma waaqee tufaa miti jedhamu isaanillee yoo dubbatan wayya amma akaakayyoo amma abaabileetti yoo isaan dubbatanillee wayyaa ani garuu bira sababan darbee fi jaalladheeni sababa walii galluu fi nama waaqayyooti wajjiniin biyya kana keessa isaanuun dubbatu eddeddee tokko turreetu gara kanatti immoo yaada waaqayyoo taanaan saba kana ilaalla jennee as gorreerraa akka dubbii waaqayyootti kan nu erges waaqayyoodha waan ta'eef paasteriin kuni nama waaqayyooti pirezidaantii Itoophiyaa mulu wangeelii waggaa 9 ji'a 4 geggeessaa turanii Itoophiyaa irratti amma immoo yeroo boqonnaa isaanii taanaan yeroo boqonnaadhaaf as fira bira dhufanii anis mucaan qabaddanaa isaanis obboleessa qabu yeroo boqonnaa dhufneetu waaqayyo immoo mee hojii kootiif baa nuun jennaan iddee lamaan tokko geenyee kun iddoo sadan tokko geenyee kun
arfeffaadha. Waaqayyo gargaaree jechaadha. Kanaaf isin dubbisuun baay'ee hin deemini. Luba caalaanii fi hojjettuun wangeelaa Buzeen gara keenya dhufaniitu nu simatanii iddoo nuyi jirru jechaadha. Eessa jirtu yoo jettanii isinitti himnu. Faana buutanii sababa nu barbaaddaniif asumatti isin argannee isin eebbisnaa. Obboloonni koo ijoollee baay'ee hafuuraan as keessaa qaba. Ani fuula isaanii nan argaa. Gurguddoon abbooliinis jiru, haadholiinis jiru. Kanaaf obbolaan keessi barbaadu gooftaa Yesuus hin jennaan warra na bira jiran kana obbolaan koo sababa jedhee fi walumatti qabee firri koos obbolaan koos dhallis abbaanis hayyoonis isnuma. Pastor Yilmaa wajjiniin sila wal arginee akkuma isaan jedhanii seenaa isaanii achitti dhaga'ee wajjiniin haasa'een argee nama akkasittiin bara isaa hubatu yeroo isaa hubatu nama yartuun argeen. Kanaaf baay'een gammade isaaniin arguu kootti nama akkasittiin hubatu nama immoo dhaabatu iddoo tokko. Nama iddoo tokko dhaabatu nama olii gadi qilleensaan rukutame nama iddoo tokko dhaabatu kun amala Waaqayyooti. Maaliif Waaqayyoon amannaa achuma jira waan ta'eefidha. As goree achi gora akkasitti na deemu Waaqayyo kun amala Waaqayyooti. Kanaaf baay'een gammade isaanii wajjiniin wal arguu kootii fi nagaa Waaqayyoof isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Ulfinni Waaqayyoo isin jidduu jira. Nu waliinis jira. As dhufnee isin arguu keenyatti baay'ee gammanne. Gammachuun Waaqayyoo baay'ee nu keessa jira. Isinis baga gammaddani. Waaqayyoof ulfinni haa ta'uu fi akkuma ergamaan Waaqayyoo jedhanii raajii miti amma isaan ergamaadha. Akka waldaa keenyatti ergamaas raajiis tissees lallabaa wangeelaas barsiisaas akkuma kennaa isaanitti muunna. Akkuma Waaqayyo isaan waametti muunna. Akka biyyoolessaatti akka waldaa keenyatti ergamaa tokko kan qabnu isaan ergamaa Waaqayyooti. Ergamaadha jennee isaan muunnee jirra. Akka wangeela guutuu Itoophiyaatti ergamaa garbooleedha. Isin garuu raajii jettanii beektu. Raajiinis keessa jira. Kennaan Waaqayyo kan raajiis kan ergamaati. Hojiin isaan irratti Waaqayyo hojjetu. Dinqiin isaan irratti Waaqayyo hojjetu kennaa ergamaati jennee itti amannee ergamaadha. Asiin gara fuulduraatti ergamaa garboolee jara waama. Ergamaa jaraame? Hawaariyaa jechuudha miti? Hawaariyaadha isaan. Ergamaa jenna. Ergamaadha maqaa jijjiirree jirra. Ergamaa jaraame? Yoo waamtan amma maqaa isaanii ergamaa jettanii waamtan. Ergamaa jenna. Ergamaadha maqaa Waaqatu isaan muudee Waaqatu isaan jechisee yoo waamtan amma maqaa isaanii ergamaa jenna. Waaqatu isaan anis boqonnaa ture. Yoo waamtan ammarra jira. Ammas biyya kanattis haraba boqonnaa dhafan dhufee isaanis akkasuma mucaa isaanii bira dhufanii Waaqayyo immoo waan guddaa isaaniin hojjechaa ture. Akka namoota Waaqayyo keessa tokko guddaa bara keessatti kan jijjiiramne Waaqaaf amanamanii namoota Waaqayyo keessa ulfinna Waaqaaf kennanii waan Waaqni irratti hojjetu dhokatanii deemanii ulfinna isaanii odoon barbaadin
waan tokko don barbaadan ulfinna hundumaafuu waaqa kennanii kan jiraataa turanii waaqayyo kan itti fayyadamaa ture jechuudha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Isaanitti baay'ee gammanna. Sabni baay'eetti gammada. Dhaloonni baay'eetti gammada. Akkuma jedhan biyyuma hunduma keessaa ijoollee jiraataa qabanii kan ragaa ba'aniif waa'ee isaan wajjin baay'ee hojjeta. Kanaaf galanni waaqaaf haa ta'u. Garuu isaan akka diraamaa wayiin hojjetanii akkas jedhanii suuraa isaanillee namni argu baasullee barbaadanii waaqni ulfina haa fudhatu jedhan malee of beeksisuu sirumaa hin barbaadan jechuudha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Akkanumatti hojjetaa turanii. Egaa isaan biyya keessatti akkanumatti hojjechaa turanii macaafa tokko qabu. Macaafa afaan Amaariffaatiin baqaaxinyi laayee baqqalachi waarkaa jedhama. Ishiin waan isaanitti hojjete xiqqoo ishee achirratti caafamee jira. Waan dinqiin waaqaa waan isaan wajjin hojjete achirra jira. Eegasii faranjoonni immoo arganii macaafa sanii gara afaan Ingiliffaatti jijjiiranii amma biyya addunyaa hunda keessa macaafni isaanii seenaan isaanii waaqayyo waan irratti hojjechaa ture addunyaa hunduma keessa jira. Isaan immoo maal jedhanii the oak tree that grew on a rock kan jedhamu. Macaafni kun macaafa isaaniiti, seenaa isaaniiti. Amazon irra jira achirra daawunloodii gootanii bitachuus fayyadamuus hin dandeessanii. Garuu kana macaafa kana hunduma keessaa saantimii cabaa isaan ittiin fayyadamu. Wangeela fa'aa oolu jedhaniitti wangeela hojjetamaa jira bakka itti maxxanfametti hojii waaqaatiif jira malee waan tokko kanarraa illee hin arganne galanni waaqaaf haa ta'u. Isaan wajjin garuu tajaajiluun baay'ee nama dhibas, baay'ee nama gammachiisas, baay'ee nama sodaachisas, baay'ee nama jajjabeessas. Isaan wajjin yoo oolanii bulanii namni kuni nama waaqa keessa jiru moo nama lafa jiru jechisiisa. Waa'ee waaqaa akkasitti isaan irratti arginee jirra. Ani isaan wajjin amma dhufnee biyya kana Minnesota kana kan dhufne kalee dheengadda. Kaleessa galgala sagantaa bakka biraatti wajjin turre waaqayyo guddaatti fayyadamee jira. Egaa ani isaan wajjin dhufee sagantaa gara biraatti hin qaba. Sagantaa kan asii qaban isaan qofa. Waldaan kun isaan affeerteerti. Isaan tajaajiluu dhufnaa wajjumaan waan oollee fi anillee dhufeen qoodamaa waan waaqni isaan hin hojjetu jedheetan isaan wajjin dhufe malee sagantaa kana ani asii sagantaan qabu gara biraatiin qaba magaaluma kana keessa yeroo biraa yoo baay'ee nu eeyyame wal arguu dandeenya isaantu tajaajila. Egaa ergama dhumarratti hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 4-8 isiniifan kenna. Isaa qalbii keessatti qabadhaa yeroo maraan dagatinaa. Maali gooftaa Yesuus Kiristoos abdii hafuura qulqulluutiin cuuphamtan kan jedhu ergamoota isaatitti hime. Yoo isaan guutamtanii humna waaqarraa argattanii yoo humna waaqaa san argattan immoo Yerusaalemii haga dhuma lafaatitti anaaf raga baa'oota taatanii ana dubbattanii bakka hundattuu maqaa koo kaaftanii isin ergamoota kooti hojii kana hojjettan jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos isaanii waadaa galee waan tureef ergasiillee macaafa san irratti kan arginu humni waaqayyo irratti bu'ee wangeela waaqayyo biyya hundumaan akka ga'an hin argina. Akkuma san isinillee biyya sanii fidee asitti walitti isin qabee sagalee waaqayyoo wangeela waaqayyoo akka tatamsaaftan waaqayyoo waan isin godheef waaqayyoo haa galatu. Ammallee isa qabadhaa, isaan deemaa, isa ragaa ba'aa, isa lallabaa, isatti hirkadhaa, waaqni isin wajjin jira.
waan yeroo kanaan waa eebbisuu raajii ergamaa waliin eesh lubatti naa kenne naan jedhani. Waaqayyo sinaa eebbisu. Taraadhaan dabarree waan baay'ee dubbachuun illee baay'ee nu barbaachisu garuu wanta na dinqe tokkotu sila yeroo wajjiniin haasofnu amma buzeen sila waa'ee nama ijisaa dubartii tokko ijishee jaamaa kan ture isheetu fayye isa booddee nama keessan ba'ee deemee jedhan ergamaa garbooleen maaliif yennaani isatu fayyisa naan jedhu kanaaf nan dafee deemee nama keessa deeme yeroo baay'ee akkas jedhu ani kun baay'ee na dinqa anatu fayyisee jedhanii of argisiisuu barbaadan miti isatu fayyise jedhaniiti immoo gara koo ilaaluu kanaaf nan dafee tanan dhokadhee deeme eenyutu ee'uudhaniiti barbaadu anis okkeedha baay'ee nama dinqa kun waaqayyo ammayyoo isaan eebbisu kanaaf hin jiraatu kanaaf hin adeemu hin dhaabatani maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Tole luba nuuf eebbisa. Tajaajiltuu buzee nuuf eebbisa. Warra amma dubbatan nuuf eebbisa. Tole mee walillee eebbisa. Raajii tajaajiltuun buzee raajiidhasi tajaajila wangeelaatis ijoollee mucaa xinnoo taateeti kan isheen waaqni argate ani dhuga baatuudha waan ta'eef abbaa fuuraa isheeti baay'ee miilaan adumsa jaallatti mudhii ishee hidhatteetu shaashiidhaanii kan akka sabbataa tokkos gaafii irratti argaa mudhii ishee hidhatteetu tabba kana utaaltee baatii in kaa'atti yoo bishaan argattes midhaan dhabdes argattes hoomaa itti rakkoo hin qabuu fi baay'ee nama gatii baastee nama qoramtee nama ari'atamtee nama jibbamtee nama jaallatamtees jibbamuu jechuun wangeelaaf jecha sababa wangeelaatii fi gatii baastee jechaadha asitti ishee argachuu jechuun baay'ee anaa fi ajaa'ibadha baay'ee waaqayyoon galateeffadha isheen mucaa kooti abiddichumaa jalqaba ijoollummaadhaa keessaa finiinu sanatu boba'u sanatti ammayyuu bira jira. Egaa seera ba'u 17 waa'ee isa kanatu man dubbadhuutu natti dhufee dhiifama amma hinaa turaan haa'omsaa. Lakkoofsa 10 fi 11 yennaan dubbadhu horii fi Aaroonii harka Musee ol qabani dadhabee jennaan qara billaatiin Iyyaasuun faammoo diina isaanii dhaqanii rukutanii mo'atanii jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf wal gargaaruun isa dadhabe gargaaruun amala amantootaati waan ta'eef nama simachuun luba simachuun tajaajiltuu tajaajilaa wal simachuun immoo qooda keessaniif qooda keenya waan ta'eef waaqayyoo macaafa Iyyoob keessatti eenyuun iyyuu hin tuffatu waan jedhuufi ijaan tuffachuu miti afaaninis ilaalanii nama rukutuu mitiiti namaaf kadhachuudha bagas guute bagas gargaare waaqayyo na gargaareera karaa kee guute jedhaati amilee laadhaa fi isheen nama guddoodha waan guddaati keessa jira amma waan guddaati keessa jira harka rukutaa fi ammas dabala harka rukutaa fi ulfina waaqaa. Lubni caalaa fagoodhumattan jaalladhee akkuma jaalladhe immoo dhufee immoo caalaadhumatti luba caalaa mattan jaalladhee mee rukutaati. Garraamiidha nama qajeelaa akka kanaa attamitti akkas hin dhageessanii attamitti akkas hin fudhattan hin beeku gaa nama akka kana immoo akka wanni kaatu. Nama akka wanni immoo waa dhaga'uudhaaf kajeelu ani of hin dursu jedhu kan maal egaa mee lamaanuma isaaniif jabeessa jaalala isheen dabalaaf iyyuu
attam jirtu. Egaa dhiifama naa godhaati ani guyyaatti nan godha jechuu kootu hin ta'in nan dhama'a. Nan dhama'a yeroo baay'ee nan dhama'a nan godhaa godheeraa nan godhas jechuu kootu hin ta'in nan dhama'a. Dhiifama jechuu kana guyyaa guyyaatti nan dhama'a. Nan dhama'aan isiniin jedhe malee godheeraa miti. Garuu nan dhama'a. Kanaaf afaanuma kanatu keessa naa dhufa. Dhiifama jechuun guyyaatti yoo xinnaate ala lama yoo dhiifama jettanii isinirraatu axaama. Mee dhiifama isa jedhameefutu harka rukkuttanii gaarii ta'a. Gaafii ani yoon qobaa ta'u ofitti galagaleen garboolee jedheen of waama. Yee niin ofiin jedha. Jabaad waaqes wajjin jira hin jedha. Ani namuma akka kan argitan kana maqaa waaqayyooti natti laatee isaanis jedhanii naan tole jedhee fudhe malee namuma nama dura adaraa namumatti nan baasin jedheen ijoollumuma namumatti nan baasin nama hin qabdu ati maaluma narraa qabda ati nama baay'ee qabda mee namumatti nan baasin jedhee waaqa kadhannaan suutuma harkisee fidee nama dura na dhaabe malee nama dura dhaabatu iyyuu miti. Oma tokko hin beeku baay'ee nama gaddisiisan jedhiina. Yoo jettes haa ta'u baay'ee homaa hin beeku nama tokko hin beekne macaafa qulqulluu kana baadheenui mandara namaarra adeemeeni duraan namatti buusa dhukkubsataatti buusa dubbifachuun beeku galagashee dubbifachuun beeku fuudheen macaafa qulqulluu kana namatti buuseetu dhukkubsataatti buusee fayyiteettaa jennaan ani fayyeeraa jedhee ka'a. Humnuma maqaa isaaf jedhee waaqayyo gooftaan hojii isaa hojjete. Amma namuma oomaa hin beekne kana maalumatti godhatta garan qabu kan maayindiyeettu isin. Maayindiyeettu warri beektan. Maayindiyeettuun maa jechuudha? Sammuu jechaadha mini. Anatti dhufee jennaan ammatti Ingiliffaa beektaa hojjette natti dhufee jennaan hin haasee malee. Anatti dhufnaana naasee malee beekaa mitiin siniin jedhan. Dhagaa jira biyyi. Dhagaa jirtu. Amma maayindis chama sin jettan kana sammuu kana keessa waaqatu sagalee isa namaa kaa'a. Kanaaf ani waaqatu ergaa isaa godhee ergate tole gaa'edheetu ka'e. Waaqti ka'e jennaan. Kanaaf isarraa fuudheetu inni ganama natti kenne ammas jira inni ganama isinitti kenne ammas jira waan ta'eef isuma wajjin yoo walii galle hundumtuu jira. Kanaaf waaqayyoo gaariidha. Attam jirtu. Baga nagaa taatani. Baga waa namaa waaqayyo isin oolche. Waaqayyootu waa namaa isin oolchee biyya kana keessatti isin ergee utuu mana ijaariin kan abbaan isaa ijaarrate keessa ola seenaati taa'aa isiniin jedhee ganamuma waaqayyo waadaa galee ganamuma inni gara haadha kee keessattan si beeke jedhee Ermiyaasitti dubbate suni ganamuma isin beeke ganamuma nu beeke mee kottu yaa mucaa koo gadi ba'iitii mee sanyii Abrahaam mee gadi ba'i jedhe Abrahaamiin ba'i fira kee keessaa ba'i biyya kee keessaa ba'i biyya keessa ture biyya godhatee fira godhatee ollaa godhatee nama meeqa baree asittan du'a asittan awwaalama malee asin ba'u jedhee sammuu isaatti yaadeera Abrahaam. Waaqayyo immoo isa naddanaa yaade suuta dheetu karaa gabaabaa itti dhufeetu Abrahaamiin ba'i fira kee keessa lafaa ati hin beekne lafa hin beekamne fira hin beekamne michuu lafa michuun jira hin jedhamne achittan si ergaa. Yoo isinii danda'ame footoo anan kaafatina akkasumatti footoo yennaan si suuraa jedha.
Eeshi walumaa isaan moggoodhuma. Kanaaf suuraa kana nan kaafatiinaa ani obboleessi keessan hin gammadu fuutee dhattee sagalee hin qabu maal godhatta asiisa dubbatu dhaga'i malee achi fudhattee dhattee muka gogaa maa itti goota fuutee baate. Kalmiti kanayyuu isiniif hin eeyyamuun ture kanas hin eeyyamuun ture egaa sababa garraamonni nu gidduu jiranii fi ishii jennee isinii dhiifneerra. Hin eeyyaman raawwadhee hin eeyyaman eessattuu hin eeyyamu. Kanaaf isiniif eeyyamameera jaalala Waaqayyoo haa ta'u. Ameen jennu. Fira kee keessaa ba'i lafan si agarsiisu deemi jedhe. Abrahaam ba'ee hin qaanofne. Abrahaam ba'ee hin qaanofne Waaqayyo duukaa ba'e. Gaafa Abrahaam ba'u Waaqayyo duukaa ba'e. Ammas isiniin mana tin ijaarii keessa dhaqii ba'i isin jedhee lafa waaqeffannaa mana waaqeffannaa isinii kenne kuno. Mana keessa jiraattanis isinii kenne kuno. Wayini ija wayiniis immoo utuun dhaabiin irraa ciradhuuti nyaadhu isin jedhela. Kana kan godhe Waaqayyo. Nyaadhu jedhe darbee immoo toora galiiti. Adiin biyya keessatti adiin namni adiin dur waggaa 30-40 dura adiin yennaa biyya sana biyya Itoophiyaa dhufani tokko lama yoo arginu itti naannoofneetu makaraa keenya arginee rakkina keenya arginee fuula isaanii rifeensa namuma samaa teessuma gubbaarraa gad bu'ee fakkaatu. Ani karaa koo isiniin hin beeku kan keellee egaa sirriidha. Atis itti naannooftee hin argini namni akka koo. Kanaaf haaraadhuma nutti ta'u. Addana dhufnaan garuu hiriyyaa isaanii taatee toora galtee suuqii kee galteetu waan bitattus isaanis seera eeganii ati seera kana sii godhe Waaqayyo. Maal harki kee maal hojjeta wayitti rukutu. Waliigalleetu wal duukaa tajaajila amma daqiiqaa murtoofte kana keessa ameen jennu. Waliigalleetti inni kaan harka isaa rukutudha. Inni kaan ililleen kana booda deebitee galti. Ameen jedha. Ililleen deebitee galti. Ililleen dhokatee jilbi dhokate jilbi dadhabellee hin deebi'a. Hin deebi'a kan jedhudha. Hin deebi'a guyyaatti deebi'u arra lakkaawwadhu guyyaa irraa lakkaawwadhu bara isaa guyyaa isaa ji'a isaa lakkaawwadhu guyyaa irraati kaasee Waaqayyo gooftaan amala ati hin beekne amala haaraa si barsiisa. Kun afaan Waaqayyo ameen jenna. Waaqayyo shaakala ati hin beekne halkan walakkaa dhufee si tuttuqeetu shaakala ati hin argine si agarsiisa. Mul'ata ati hin agarre mul'ata fuudheetu mul'ata sitti kenna. Ameen jenna. Saba isaafis Waaqayyo gooftaan ergaa sii laata. Kadhannaan ati kadhatte kana dura arraa kaasee hin deebi'a. Eenyuuf deebiin kan kenname anadha jedha. Waaqayyo gooftaan arraa kaasee deebii isinii laata. Mee sagalee tokkotu natti dhufe. Mootota isa duraa boqonnaa 19 nuu baasa. Mootota isa duraa boqonnaa 19 luba caalaa asin waammadhaa nuu dubbisu. Boqonnaa 19 lakkoofsa 4 hanga 8tti ilaalla. Way achumatti meeshaa kennaa fi achumatti nuuf haa dubbisani. Kennaa fi afurirraa kaasee moo 5? Afurii kaasee amma 8tti. Mootota isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 4. Mootota isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 4.
ofiisaatii lafa onaa keessaa adeemsa guyyaa tokko erga adeeme booddee muka akka dheessa tokko jalaa in taa'e. Achittis ani abboota koorraa waan ani hin wayyinee fi amma anaa ga'aati yaa Waaqayyoo na ajjeesi jedhee in kadhate. Innis mukicha jala gadi ciisee rafaa utuu jiruu kunoo ergamaan Waaqayyoo tokko dhufee isa rurrukutee ka'iitii nyaadhu jedheeni. Yommus Eeliyaas dammaqee asiif achi ilaalee bixxillee barbadaa ibiddaarra jirtuu fi bishaan cuggee tokko mataasaa duratti in arge. Ka'eesi bixxillicha nyaatee bishaanichas dhugee deebi'ee in rafe. Ergamaan Waaqayyoo suni si'a lammaffaa deebi'ee gara isaa dhufee isa rurrukutee karaa fagoo waan adeemtuu fi ka'iitii nyaadhu jedheeni. Eeliyaas yommus ka'ee nyaatee in dhugeesi. Humna nyaaticha kenneeniifis guyyaa 40 halkan 40 hamma Siinaa tulluu Waaqayyootti in adeeme. Ameen. Ulfaadhaa. As keessatti kan ilaallu waa'ee seenaa Eeliyaas keessa galee haasa'uudhaaf yeroo hin qabu xinnoo irraa cabsanneetu darbina. Eeliyaas hojjetaa Waaqayyooti. Ergaa baatee utuu karaarra jiru lafa jirutti immoo qoramsi isa mudata. Lafa jirutti Eeliyaas ergaa Waaqayyoo baadhatee utuu hojjetaa jiruutu hojiirra ture. Hojiirras jira. Qoramsi isa mudata. Gaafa qoramsi isa mudatu ka'eetu deeme. Amma qoramsi isatti ulfaatu kuni namni isaaf hin beeku, namni isaaf arge hin jiru, namni isaaf gadde hin jiru, namatti himate hin qabu. Waaqayyos beekaa, innis beekaa. Qoramsitti baay'ate. Egaa yaa Waaqayyo ati na gargaaree dheeka'e. Karaa irratti kan isa mudate irriba gaashaa wayin immoo irriba sirriituu hin ta'in irriba gaddaa rafa. Irriba gaddaa, irriba naasu, irriba abdii kutannaa. Irriba sirriituu hin ta'in irriba abdii kutannaa qaba. Waaqayyo biraa hin hafne, Waaqayyo biraa hin hafu. Waaqayyo Eeliyaas biraa hin hafne, Waaqayyo si biraa hin hafu. Kun siifi malee Eeliyaasiif hin himaa jira miti. Eeliyaasiif hin himaa jira utuu hin ta'in ergaan kun kan obboleessa koo, kan obboleettii koo nama karaarra jiru kanaaf ergaan dhufe. Kun immoo karaarratti natti kenname. Amma ilaa karaarratti ani qophaa'een dhufe. Biyya kana keessatti ergaa kana sin dabarsine. Ilaas bakkee diida kana yeroo ga'u ergaan kun natti kenname. Ergaa kana akka yeroo biraatti dagattee dhaggeeffattu. Dagattee akka hin dhaggeeffanne kun kan keeti. Adeemee dhufe ergaan kuni Waaqayyootu kana dubbadhu. Ergaa kanaa diida kanatti natti dubbatu. Ameen jennee dabarra. Waaqayyootu diida kanatti natti dubbatee nan dhaga'ee fidee dhufeera fudhadhu. Nama karaarra jiru. Nama gana fuula duratti karoorri isaa bal'aa, hojiin isaa bal'aa, nama murtoo Waaqa wajjin qabu, nama mudhii isaa immoo mudhii isaa hidhatee deemaa jiru qoramsitti dhufe. Qoramsi kun immoo qoramsa salphaa miti. Amma inni abdii kutatutti, amma inni mimmaan isa facaafatutti, amma mudhiin isaa laafutti dhufe. Gadi ciise. Gadi ciisuun isaa immoo hirriba miti. Irrafee jedhe rafuu. Sana keessatti ergaan dhufeetu kai karaarra jirtaa nyaadhu. Kai karaarra jirtaa nyaadhu. Tarii Waaqayyo maaliif kana dubbata? Namni karaarra jiru, namni ergaa baatee adeemu tokko tarii rafeera taasi. Tarii ribarra jira taa.
tarii abdii kutate ta'a. Tarii kan bo'aa jiru argeetu waaqayyo waa dubbataa jira. Namni na arge hin jiru anaan namni na arge hin jiru namni jedhe jira as keessa. Namni na arge hin jiru aniif waaqayyo wal beekna namni jedhu tokko as keessa jira. Waaqayyo siif dubbate kana booda yerootti kaatudha. Eliyaas battaluma sanatti waaqayyo gooftaan Eliyaasiin ergaasaa ergee kan nyaatu ala tokko mini kan inni nyaachise hubadhas obboleessa yeroo waaqayyooti waaqayyo hojjedhu darbe guyyaatti waamicha keenyaa hin beeknu waaqayyo hojjennee dabarra ameen jennee dabarra ala lama deebi'ee kai karaarra jirta ammas kai deebi'ee rafe ammas kai nyaateetu kaate hin kaate humna sanaan yeroo dheeraa adeeme humna sana yeroo dheeraa ture waaqayyo gooftaan maccaa akkas jedha namni rafe jira namni daggate jira namni abdii kutee jira namni baqatee dhokatee sodaatee dhokatee jiru jira arraa kaastee nama nasitti dubbadheera kai lafaa jedheera lafa teessu kanaa ka'uutu hin ta'in lafa dhokattee jirtu kanaati guyyaati kaatuuf guyyaati baatudha ameen jennaa waaqayyotu dubbate waaqayyo taasaa jira waaqayyotu dubbate kana booda guyyaa ka'umsa keeti Eliyaas yoo hin jettanii Eliyaas waaqayyo ka'isin jedheera guyyaatti kaatee kana booda Eliyaas gaafa ka'umsa isa booda kai itti jedhe ergaa waaqayyo inni immoo Akaabiin garabeessa Akaab kai nyaadhu dhugiiti hidhadhu kai bokkaa addaa bokkaa guddaa tokkotu dhufeera kai jedhe inni immoo amma immoo darabeessaati. Akaabiin kai jedhe Eliyaas duraan ergaa waaqayyootu Eliyaas kai jedhe amma immoo Eliyaas gaafa lubbuu isaatti deebi'u gaafa namummaa isaa baru gaafa waaqayyo isa wajjin haasa'uu jalqabu gaafa waaqayyo gooftaa isa duukaa geggeessuu jalqabu gidduutti irraanfateera dagateera abdii kuteera dhiiseera namni hin jiru gaafa lubbuu isaatti deebi'u gaafa namummaa isaa baru yeroo sanaa kaasee gara mootichaa dhaqee kottu amma immoo darabee kooti qayye amma gaa darabeen kee geera ameen jennaa darabeen kan eewuti darabeen yerootti mul'ata argitu kan keeti yerootti immoo kaate harka kee diriirsinaan du'aan ka'u darabeen kan kee harka kee diriirsu ameen jennaa hojii ergamoota sadii keessatti hubatee ilaaleedha nama du'aa sana Phexroosii hubatee ilaaleedha as gara koo ilaaleedha maqaa gooftaa Yesuus Naazirichaanii maal godheedha ka'eedha namni ka'uu hin dandeenye in ka'e kana booda waaqayyo gooftaan maal siin jedhe ilaalchumaan du'aan hin ka'a ija keeti yoo amantan keeti yoo amantan keeti guraan dhaga'uu dhageessemmoo hojiirra oolchuun ankeeti ameen jennaa ilaali wal ilaalame afuuraan taatee malee fayyuma ija du'aadhaan fayyuma ija keerra buusin mee ilaali maqaa Yesuusin maqaa gooftaa Yesuusin afuura kee ta'ee sin ilaala jedhime baqa inni kuni hojii dhagaa kana booda nama tokko namuma dadhabaa tokko namuma kufee tokko namuma wanti barbaachisu nama kana ilaalee ka'ee akka du'aadhaa ka'uun barbaade yoo jedhe sitti jedhatu hin ta'in kana booda waaqayyo siin hojjeta ijumaan ilaallaa yoo barbaadde immoo qubumaan qubni waaqayyo sababa jiruu fi xugnaan fayyinni hin ta'a biyya kana keessa kan inni isin fide nyaannee nyaattanii nyaadhaa jedhee isin erge nyaattee immoo rafiin siin jedhe malee nyaanni isaa amma asiitti nuyyuu nyaannee raambisnee makaraa argaa turre irmaan inyaannaa akkamitti akka furdachuu dadhabne anillee furdadheera isaan hin furdanne malee inuma nyaatamu inuma raafamu garuu akka jedhe waaqayyo nyaachuu nyaadhu jedheen si fide nyaattee hin rafiin siin jedhe
Kanyata inuma nyaatu tokko tokko inuma nyaata. Nyaaddo dheena ergere nyaadhe mana akka rafaa jedha. Lakkii kai nyaadhuuti kai siin jedhe malee. Nyaadhu raf hin jenne nyaadhu kai. Eliyaas nyaadhu kai hojii jedhu jedhe. Kana booda nyaatanii faarfattuu nyaatanii kadhattuu nyaatanii lallabduu nyaatanii dhugaa baatu nyaatanii dhiifama gaafattuu nyaatanii isa waaqayyo nyaatu nyaanni nyaata buddeenaa duwwaatu hin ta'in sagalee waaqayyo nyaatte kana booda yeroo hojjettu ta'a. Ameen jennaa. Waaqayyo sagalee isaa kana booda isinii kenneera. Firoottan koo hin dagatiinaa dhokatteen taa'in waaqayyo gooftaan lafatti dhokatte sanaa kana booda si baasuu barbaada. Guyyaan ga'eera. Guyyaan ga'eera. Yerootu ga'e. Waaqayyo gooftaan hojiidhaaf gadi si baaseera. Ilaa funyaan qabeetu yoo ati diddellee arraa kaasee funyaan qabee gadi si baase. Guyyaatu ga'e. Ameen jennaa. Namni ergaa qabu attamitti dhokatee taa'a. Namni ergaa qabu attamitti dhokatee taa'a. Namni ergaa qabu attamitti dhokatee taa'a. Namni waaqayyo ergaa isaatti kenne attamitti nama qaana'a. Attamitti nama qaana'a. Attamitti nama qaana'ee ergaa isaa qabatee taa'a. Hunduma keenya iyyuu waaqayyootu qabduu isaatiin nu qabee nu fide. Ameen jennaa. Obboleettii koo obboleessa koo waaqayyo gooftaan maccaa ergaan isitti laadhe qabattee na jalaa dhokattee ergaan isitti laadhe qabattee sodaa keessa galtee ergaan isitti laadhe qabattee qaanoftee ergaan isitti laadhe qabattee immoo garbiraatti jijjiirte deebi'ee jedhe waaqayyo. Si wajjin deebi'eera. Si laadheera deebi'eera. Walakkaan gara dhumaa yoo dhattanii ilaaltanii inni kaan hin jiru. Eliyaas jilbeenfateetu waaqa wajjin kadhataa jira. Waaqa wajjin odeessaa jira jilbeenfatee. Nahoon isaa immoo akkiti bokkaa akka inni dhufe ilaali jennaan hin jiru. Ammas deddeebi'ee si torba. Gaafa ilaa amma barruu harkaa kana jirtee. Amma barruu harkaa jechuun hin jiru jechaadha kuniyyuu. Kunoo hin jiru jechaadha. Kanaaf ayyaana xinnoon qabaa kan jedhu baay'ee jira. Inni kaan immoo hin jirus kan jedhu jira. Inni kaan immoo xinnooma tokkotti jira. Xinnoon guddoo taati. Ameen jennaa. Waanumti amma barruu akkas diriirsime yaa obboleessa koo guyyichi guyyaa dibanni kee itti sii deebi'uudha. Guyyichi kunii guyyaa ayyaanni mana isaatti deebi'uudha. Guyyichi kunii guyyaa itti waaqa dhaga'aniidha. Guyyichi ergamee dhufe guyyichi kunii guyyaa faarfannaan si keessaa burqudha. Ameen jennaa. Mee diriirsuu yaali. Akka koo kan akkas godha. Amma akkas godha. Amma kunii as keessa yoo waa keessan hin jirtu mul'attu. Ammuma kanaatu jirti jedhe kana jechuun hin jiru iyyuuti jechuudha. Hin xinneesse ayyaana kee hin xinneessin. Isa waaqayyo sitti laate of jalaa hin jiru jettee ofirratti labsii dhabumsaa labsii rakkinaa hin haasayin. Waaqayyo akka jedhe ammaa kaasee bokkichi tittiifuutu hin ta'in maal jedhe tittiifuutu hin ta'in jandooti bu'a jedhe. Waaqayyo nan dabala ergaa kana nan dabala as keessa jira. Naa dubbistu mee naa dubbisaa sinumatti hin deddeebi'een. Haleluuyaa. Kana booddee sagaleen bokkaa yandoo waan dhaga'amuu fi
amma ol ba'i nyaadhuu dhugisi jedhee Ahaabitti dubbate. Ahaabii nyaachuudhaa fi dhuguudhaafis ol hin ba'e. Eeliyaas garuu gubbee tulluu Qarmeliyoos irratti ol ba'ee mataa isaa hamma jilba isaa biraan ga'utti gadi gombifameen kadhate. Isuma gararraa barbaaddan miti? Mootuuf. Itti fufaa. Inuma quufna. Gadi gombifameen kadhate. Hojjetaa isaatiinis immoo dhaqii qixxa galaanichaatti ilaali jedhe. Kanarratti inni dhaqeen ilaale. Achi homtuu hin jiru jedhe. Eeliyaasis si'a 7 deebisee dhaqee ilaalii ittiin jedhe. Hojjetichis si'a 7ffaa isaatti kunoo duumessi xinnooni hamma harka namaa ga'u tokko galaanicharraa ol ka'aa jira jedhe. Eeliyaasis kanarratti hojjetaa isaatiinis dhaqiitii Ahaabitti konkolaataa kee kaafadhuutii utuu bokkaan sinittisinii gadi bu'i jedhe. Kana gidduuttis qilleensi duumessa fidee bantii Waaqaa inni gurraacha'ee bokkaan ulfaataanii in dhufee Ahaab yommus konkolaataa isaa yaabbatee Yizraa'elitti gadi bu'e. Waaqayyo hamma isa Eeliyaasiif hin kenne. Eeliyaas immoo wayyaa isaa sassaabbatee mudhii isaa suuqqatee Ahaab dura bu'ee hamma Yizraa'elittiin fiige. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa Waaqayyo nutti kenne isa kana booda jandoo ulfinaatu sirratti bu'a. Waaqayyo dubbateera. Maaliif namni dhokate nagaa namni jedhe jira. Akkuma Eliyaas nagaa jedhe. Maaliif isa gaa? Hojiirra jira, karaarra jira. Gana abdii guddaatti isa eeggata ture. Nagaa jedhe. Amma nagaa kan jedhe jira. Anoo nagaa sababa nama kanaatiif akkatti tajaajilu hin qabu. Sababa nama kanaa fuula nama kana ijuma nama kanaa dura dhaabachuu hin danda'u, adeemuus hin danda'u kan jedhu hin jiraatu. Lakki nama kanaaf waamamte mini. Nama kanaaf dhiifama godhiiti. Isa Waaqayyo daraasitti laate kana qabadhuuti kaadhu. Ameen jennaa. Nagaa hin jedhin. Nagaa kan jedhe jira. Nagaa miti. Sigaa hin jenne Waaqayyo gooftaan. Sigaa dhaabii hin jenne. Eliyaas nagaa jedhe. Waaqayyo garuu sigaa jedhee murtoo hin kennine. Arra Waaqayyo gooftaan sigaa hin jenne. Inni garbiraan immoo ana fudhadhu. Yeroo malee fudhata. Yeroo malee si fudhata. Yeroo malee si hin fudhatu. Itti fuuf ammayyuu umuriin kee. Ammayyuu umuriin keetu ana fudhadhu maali gaa nagaa ammuma kana yoon tajaajile nagaa jette yeroo malee si hin fudhatu ganaa itti dabalee si hojjechiisa. Ameen jennaa. Egaa ammoo irriba keessa gale akkuma sila dhageenya. Kottuu irriba kee keessaa ka'i Waaqayyo gooftaan ibsaa isaa si ibseera. Lafa dhokattee jirtuuf lafa ciistee jirtutti Waaqayyo argeeraa kana booda guyyaa ciisaa miti guyyaa ka'umsaati. Ameen jennaa. Nyaadhuuti ka'i jedhee sagalee Waaqayyoo isin keessa haa bulu. Humni Waaqayyoo isin keessa haa bulu. Kana booda kadhattanii nyaattanii humna Waaqayyoon guutamtanii yeroo hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf kaattan ta'a. Guyyaa isaaf bara isaa eeggadhaa irraa kaasee Waaqayyo gooftaan sitti mul'atee si kakaasa. Isteetota adda addaatti yeroo ati kaattu humna addaatiin si hidhachiisee billaa hafuuraa mudhii keetti hidhee hafuura isaan immoo si guutee kana booda hafuura isaatu si geggeessa. Inni tiraanspoortii sii ta'ee uffata sii ta'ee nyaata sii ta'ee nama sii ta'eetu qilleensa hafuura isaan si geggeessa. Malee iddoo tokko teessee achumatti baqa'anii kana booda narraa badeera ayyaanni dura natti kenname si hin jiru eessatti isa tajaajilaa jettee dhokattee taa'uun hin jiru. Waaqayyo yoo ati diddellee as na ilaala funyaan kee qabee si geggeessa. Ela addana kana qabee sanaa gaa'eera qabee giddi. Yoo atillee dhokattee teessee kana booda funyaan qabee si geggeessaa. Funyaan yennaa qabu immoo funyaan kee uratu hin ta'in akka sanaa ga'a.
Kadumatti sosobatee masikarateetu bayigaa asiin goriitii asiin adeemiitii anuu sin jiraachisaa siin jedha malee akka saa funyaan si harkisatu hin ta'in Waaqayyo siif ino'a. Rukutiif abbee rukutiif jecha jedhame kana. Agee boqonnaa tokko lakkoofsa 13. Agee boqonnaa tokko lakkoofsi 13 achuma dhaabadhaattu namoonni lama taaneetu tajaajilar. Agee boqonnaa tokko lakkoofsa 13 itti daballee ilaalla. Waaqayyo ergaa isaa fi ergamaa isaa Waaqayyo gooftaan gara keessanitti yennaa ergu. Anaan miti isinuma kana ergaa godhata afaan godhatee inni kaadura isinitti dhimma ba'aa ture. Waaqayyo isinitti dhimma ba'ee isiniin hojii isaa hojjeta. Biyyichi kun isin eegaa jira. Lafti dheedhiin gana namni baay'een gana isin eegaa jira. Firoottan ko waldaan kun waldaa ulfinaan kan guuttu naannoo isheellee ulfinni Waaqayyoo kan naanna'ee ta'a. Waaqayyo gooftaan lafa hidhatteetti afaan godhatee sitti dubbachuun jalqaba. Meera lubaa dubbisa. Kudha sadii miti? Boqonnaa tokko lakkoofsa 13. Akkas jedhaa kanaafi hageenii inni Waaqayyo erge suni ergaa kanatti dhufee jiru sabatti hin hime. Waaqayyo ani isinii wajjiniinan jira jedhee dubbateera. Ergasii Waaqayyo hafuura Zarubaabel ilma Shamaa'eel isa Yihuudaa bulchuu hafuura Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 13 duwwaa dhiifama. Lakkoofsi 13 kanaafi hageen inni Waaqayyo erge suni ergaa kanatti dhufee jiru sabatti hin hime. Waaqayyo ani si wajjiniinan jira jedhee dubbateera. Harka keessa mirgaa ol fudhadhu ergaan sitti kenne sitti ergaan natti dhufeen sitti hima. Ani si wajjiniin jira jedhe Waaqayyo dhukkuba keetti Waaqayyo si fayyisa. Ani si wajjiniin jira jedhe Waaqayyo gooftaan ba'aa sirra jiru arraa kaasee Waaqayyo sirraa hin gangashu. Sababni isaa immoo Waaqayyo qodaa ulfinaa si godhatee afaan kee keessaa abidda diina nyaatutu ba'a. Kana booda iji keellee bobaa abiddaa akka bobaa abiddaa diinni kee ija kee ilaaluu hin danda'u. Sababni isaa Waaqayyootu afaan godhatee si ka'e. Ija godhatee immoo si ka'e. Miila godhatee immoo si ka'e. Waaqayyo gooftaan lafa dhokattu kana booda si argeera gadi ba'i siin jedhe. Lafa dhokattee namatti sin ba'u kana booda ammuman jiraadhetti dhokadhee ma jiraadheen darba jettee lakki si argeera. Atifani walii gallee hojii hojjennaa jedhe Waaqayyo. Utuu ati hin beekiin Waaqayyo si beeke. Harki Waaqayyo si wajjin jira. Eenyu wajjin jira? Lafaa kaanaare yoo si wajjin erga si wajjin jiraatee lafaa kaan. Eenyu wajjin jira Waaqayyo? Eenyu wajjin jira Waaqayyo? Mallattoon isaa immoo lafaa kaaneetu Waaqayyo asin jira jechuu agarsiisa. Eessa jira Waaqayyo? Egaa erga si wajjin jiraatee Waaqayyo gooftaan si wajjin hojjechuu hin jalqaba. 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 Harka keessa inni mirga harki kuni harki Musee hojii marra ture takka amaaraan galfanne gaafii bishaan rukutaa gaafii waanuma inni godhutu hojii hojjeta. Gaafii immoo harka kana ol qabnaan immoo Amaaleq diinni gaaraa ta'a. Harki kuni hojiirra jira. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo inni isinitti kenname achumaan achi dhaansitanii kaa'uutu hin ta'in abidda afaan kee keessa jiru kana tash ta'ee dhugan baasuutu isinitti jira. Ameen jennaa. Abiddi Waaqayyo afaan keessan keessa in tokkofama kana booda. Dhuga ba'umsi kana booda afaan kee keessaa gadi rooba. Waaqayyo immoo milikkita 80 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
faarfannaa boqonnaa 86 lakkoofsa 17 naa dabala. Waaqayyotu kanatti naa dabali jedhee Waaqayyo gooftaan kana booda milikitaan si wajjin ta'uu jalqaba. Yoo ati kaatu Waaqayyo kaa. Waaqayyo silumayyuu ka'ee jira. Waaqayyo silumayyuu hojiirra jira. Egaa yoo ati kaatu immoo Waaqayyo gooftaan si wajjin socho'uu barbaada. Kana booda Waaqayyo milikitaan si wajjin ta'a. Halkan walakkaa dhufeetu maquma kee waame abaluu kayi an si wajjin hin jiraa. Shaakallati kana dura shaakalte asilaali ergaan sitti dabala. Isin fixa. 86 lakkoofsa 17. Saddeettamii ja'a 17 milikinni gaarummaa kee anarratti akka argamu godhi. Yaa Waaqayyoo akka ati na gargaartee akka ati na jajjabeessitees warri ana jibbanii arganii hayeella'anii. Kana booda Waaqayyo diina kee iyyallaasisa. Sirratti hojjetee ishee miti isa miti jedhamta. Shaakallati asilaalaabbe. Shaakallati kana dura akka itti dhaabatte. Kana booda immoo akka dakkas taate shubbistu. Waaqayyo shaakala aaraas shaakalsu. Akka jedhe Waaqayyo gooftaan ergaa isaa erge inni na jibbu kana booda in qaana'u inni si jibbu. Inni si jibbaa qaana'u. Waaqayyo immoo mallattoodhaan si duukaa ta'u. Mallattoon ati barbaadde maadha? Atuu beekte. Atuu beekte mallattoon ati barbaaddu suni mallattoon ati barbaaddu faarfannaadha arral kan sitti kennu. Faarfannaa yoo ta'e arral kan sitti kennu. Mul'ataadha. Ammumaa kaasee argisiin jedha. Mul'ata ammumaa kaasee argisiin jedha. Humnaan guutamuudha. Ammumaa kaasee si hidhachiisa. Yoo amante sii ta'a. Fayyimaa ani fayyiman deeman fayyimu. Kottu jennaan hin deeman. Gurra kootti qabeenu dhaquu dhiisuu ba'uu dhaabadhu. Waaqayyo gooftaan deemi jennaanidha. Ilaa ergaa kana dhaqee maaliin jedha jennaan mallattoodhaan Waaqayyo kana booda si wajjin ta'a. Kana dura isa hojjete caalaa Waaqayyo gooftaan tokko utuunni kotteesaa utuunni dhageessisuutu si gara keetta deemu argita. Ameen jennaa Waaqayyo isiniin hojjetee darba. Darabeen kan eewtiyee. Dhuguma maaloo atoo nyaattee raftee turte kana booda nyaattee isa raftu dhiisiti nyaadduuti erga nyaatte moo kayi jedha. Ameen jennaa darabeen kan eewtiyee. Dhuguma faarfachuuf darabeen kan eewutu. Mul'ata arguun kan eewutu. Raajii dubbachuun kan eewutu. Jilbeenfachuun kan eewutu. Arguun kan eewutu. Mallattoon kun kan eewutu. Siin hojjeta Waaqayyo. Fuulatti hin argita. Siinin hojjedhaa. Numa duwwaa miti. Waaqayyo nama dhoksee as keessa nama baay'ee qaba. Namni furri Waaqayyo irra jiru eessa jiraa? Asin jira jettu maaf cal jettu? Maaloo ergichi jennaan si ergamu laggoote asin jira kan kooti jettu maaloo? Namni furri Waaqayyo irra jiru eessa jiraa? Akkasidha malee maaf calma jette isa sanaaf dabarsita inni achi maaf achi dabarsita ofiin fudhattu. Ameen jennaa. Phaawulos yeroo tokko lakki ani hin maraanne qalbiidhaan hin maraanne yeroon akkas jedhu diraamaadha moo maayinni akka kanaa yeroo kaanoo tooruma isaa eeggate haloo jedhama tarii sitti jedhe malee Waaqayyo kana hin jedhu. Maayinni akka kana isa utaalchisu hafuura Waaqayyooti. Yoo barbaade utaalatin na wajjin. Ameen jennaa.
Yoo duddi kee gadi hin jiru ta'e jiddii dudda kee gadi qaba waa'ee. Gadi jedhi kana wajjin mee jedha gadi jenna. Waaqayyo ulfina fudhadhoodha. Waaqayyo ulfinni kan keeti jedha. Waaqayyo ulfinni kan keeti jedha. Waaqayyo ililleen kan keeti jedha. Waaqayyo humni kan keeti jedha. Isa kufe Waaqayyo firoottan ko isa kufe kan kaasu. Waaqayyo isa kufe kan kaasu. Isa dadhabe kan jabeessu. Isa dhabe kan laatu. Waaqayyo gooftaan isa gadde kan jabeessu. Waaqayyo gooftaan isa barbaadeef kan kennu. Wanti hundumtu harka Waaqayyoo keessa jira. Arraa kaasee kan keeti. Nama hojii barbaaduu fi hojiin kun xinnoo taatee nama jedhee fi arraa kaasee ammaaree laata. Isheen ani qabu immoo xinnoo taatee yoo jetteyyuu amma kaasu yeroo hin jedhu amma barruu harkaa jettanii xinnoodhaa jedhe. Fayyima xinneessaa see malee booda immoo jandootuu gadi roobee jennaan harka safaa jira kee. Ameen jennaa booda immoo jandoo ta'e. Noora. Innaa xinneessiyyuu malee Waaqayyo gooftaan hin xinneessine. Akka jandoo yaa'ee dhufee gadi roobe. Hin qaana'ini namni xinnooti jirti inni jedhe harka safaan irra hin keeyyatini namni dhumarratti. Kana booda harka kee afaan irra si keeyyachiisa. Waaqayyo waa godhu. Ilaamee abboolii koo haadholii koo boleessa koo boleettii koo Waaqayyo ergaa si erge arraa kaasee Waaqayyo gooftaan waa godhee harka kee afaan irra si keessa. Ameen. Ilaa inni suni dhadhabaadhaa jette midhaati. Boori immoo akka kuwaasii lafa gangalatee deebi'ee lafa ka'ee ol ilaalu. Kuwaasiin gaafii lafa gangalatte mini isa lafa gangalattu kana lafa warri koo lafa kaatee ol nama laalchifti. Kanaaf namni kun naangal waa'een isaa waa'een ishee jettu kun gaaf tokko immoo ol ka'ee jennaan jettee laatu. Waaqayyo gooftaan nama kana nan kaasaa nama kufe nama dadhabaadha jedhamu kana nama dadhabduu jedhu na kaasaa. Dibata laatu Waaqayyo. Ameen jennaa. Mallattoo alaatu. Dhuguma. Hin hubanne sabni kun mee xinnoo irra nuu deebi'aa waa'ee mallattoo waa'ee sama dubbifame afurri Waaqayyo irra deebifama. 86:17 meerra deebi'aa deebifamu jedhe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Milikinni gaarummaa kee anarratti akka argamu godhi. Yaa Waaqayyoo akka ati na gargaartee akka ati na jajjabeessitettis warri ana jibban arganii hayeella'anii. Warri isin jibban arganii hayeella'anii. Amma yu dabaleen jedha namni si jibbuun warri isin jibban arganii hayeella'an. Waaqayyo mallattoo sirratti hojjetee jennaan diinonni kee fagoodhaa dhiyoodhaa dhaga'anii hayeella'an. Waaqayyo wajjin jira jedhamu. Arraa kaasee Waaqayyo si wajjin jira. Humni Waaqayyo gara kee dhufa. Dhokatee inni ture inni ganama ayyaanni ganama inni kadhannaan yeroo kadhattu imimmaan kee asiin gadi dhangala'u sun hin deebi'arra. Ayyaanni ganamaa arjummaa qabda turte hin laatta hin simatta hin laatta turte inni si jalaa gidduutti dhaabate arraa kaasee hin deebi'a. Yoo jilbeenfattee kadhattullee kan hin dadhabne duddi kee hin dadhabu lapheen kee hin dadhabu ture inni kadhannaan ganamaa sun arraa jalqabee deebi'a. Guutama sagalee afaan kee keessa saaqee afaan kee keessa kaa'a. Yoo gadi baatu waaqeffataa yoo ol galtu waaqeffataa yoo ol galtu waaqeffataa yoo gadi baatu faarfataa Waaqayyoon waaqa kee hin waaqeffataa. Ameen jetta. Ameen jennaa. Yoonaas ati eessaa dhuftaa? Ati eessaa dhuftaa jedhanii gaafatan. Yoonaasi eessaa dhufta ati jennaan Waaqayyoo isa waaqaaf lafa uume waaqessa. Ameen jennaa. Abbe hin dagatiin, hin dhibaayin,
hojii waaqayyootti hin dagatan hojii waaqayyootti hin dhibaan hojii waaqayyoo hojii namaa mini hojii waaqayyoo hojii namaa mini hojii waaqayyootti hin dagatina akka namaatti yenna waaqayyo dubbatu akka namaatti dhaga'uun hin barbaachisu waaqayyo waaqadha waaqayyo gooftaan adeemee yeroo inni dhufu yaa waaqayyo situ dubbate jettanii simachuun isinidha arraa kaasee waaqayyo gara kee dhufeera mana keessin dhufa lafa hojii keessin dhaqa makiinaa kee keessan dhufa harka kee duukaan ta'a wanti hin jirre hin jiraata arraa kaasee jira jedhame Eliyaas ilaalaa jira jandoo bokkaa gadi roobu ilaalaa jira Eliyaas inni sun garuu hin jiru ija afuura waaqa isiniif haa laatu ija ulfina isaa argu isiniif haa laatu yoo kadhattan kan argitan sinaa taasisu yoo kadhattan ulfina waaqayyo argaa ameen jennaa waaqayyo gara keettaa galagalu karaa bitaan ati karaa gajjallaa yoo eegdu karaa gararraan karaa bitaa yoo ati eegdu karaa mirgaan sittaa ba'u eebbi hin jirre ilaa cabsatee sii dhufa cabsatee dhufa nama harka isaa diriirseef ta'eera diriirsa harka kee diriirsa nama harka isaa ilaa cabsatee sii dhufa cabsatee dhufa garaa dhagaa isa garaan isaa hin beekamne amalli isaa hin beekamne fuulli isaa hin beekamne isuma raaseetu waaqayyo raasee onkuree keessaa baase raasee roo yookiin weessoo beektu miti isa keessa maalti ba'a maal goonaan ba'a raasnaan ba'a ameen jenna raasnaan ba'a waaqayyo gooftaan akka jedhe arraa kaasee waan mi'aawu raaseen sii kenna ata siin eegdaa animmoo addanaanin sii fidaa karaati eegdu tun ta'in akka tasaatti sii taa'e ati garuu nyaattee hin rafin faarfadhu malee ati garuu uffattee hin kori nyaattee hin rafin hojjedhu kanaaf waamamtan kaachuun nutti jira hojjechuun nutti jira amma guyyaa nuu laatamteetti dagachuun nutti hin jiru zannaxuu hin danda'amu zannaxoochuun kooruu hin danda'amu yeroo tokko uffata muluu namni naa fide yeroo ni sokkee saayitii hin beekone saayitii asii hin beeku saayitii biyyaa malee dhuguma fayyiman saayitii baadhee adeema malee na jalaa babbada irribni kooyyuu gaafii gubatee makaraa arga dhimma isaati homaa miti yeroo tokko uffata natti laafe uffata muluu meenaa kennii ganama namaa laadhu jedhe san qabu abaluun dhufaatii ayilaan jedhamu ayileen dhufaatii natuu kadhate mee laawunderiitti yoon naqadde laawunderiitti yoon erge maaliin uffadhaa mee naa gedderii jedhee waaqayyoon gaafannaan mee isuma qabdu kana namni dhufaatti laadhu jedhe isa qabdu kana itti naa dabalii muluu malamaan tokko naa dabalii muluu afuriin qaban isa meetti naa dabalii ennaan namni dhufa nama sadiitu ayileef abaluu jarri sadiin dhufuuti isa kana erga laattee booda na gaafadhu jedhe na gaafadhu ennaan nannee ani laachuuf hin kadhan laachuu hin barbaanneen jarri dhufuuti itti laadhuu jarri sadiin isa booda na gaafattaa ennaan waaqayyotti dallananii eessa yuun gaammini akka dallanuun ta'e dallansuullee naaf hin dhufu gaafasuma natti dhufee achiin galagale asiin immoo inni jira achan galagale ani achi galagallaan addanaan jira jedheen ani karaa isaa karaa waaqayyoon beektu miti achi galagallaan sibiran jiraa naan jedhe akka qaana'uu ta'e mataa gadi qabadhe jarri barrii rukkutanii akkam ooltani nagaa maal hojii dhuftani tajaajila birraa tajaajila dhannu uffatuma uffannee kan ittiin dhaabannu dhabnee
waa'ee muffataa nuu kadhadhu jennee sadii taanee waaqayyoo dhaqaa jennaan dhufne si biraa jedha. Nan immoo dursee dhaga'eera fayyuman gaafadhe malee. Fayyuman gaafadhe malee anoo dursee dhaga'eera waaqayyo itti laadhu naan jedheeraati. Ilaa kana fudha. Maalan isinii kadhadha san qabu fudhadhaa jedheen itti kenneen ol galeen yaa waaqayyo itti kenneera itti laadhu na gaafadhu naan jette maal godhu jennaan karaarra jira kan kee. Karaarra jira kan kee. Kan kee karaarra jira. Isa moo isa nuffadhee sadadhabaa mana keessa sadadhabaatti laadheen karaarraa fe'atee dhufe. Anaafimmoo fee fideetu uffata muluu meeqa uffata muluu 5. Egaa keessaa muluu 5 erga fidee waaqayyo asiraatammoo tokko keessaa laatta uffatuma kee muluu 4 kee fudhadhuuti keessaa tokko immoo laadhu naan jedhamammoo waaqayyo. Calmattanii nyaatiin asiraata laadha calmanii culmu. Nyaachuu nyaadha amma isin ga'u nyaadha garuu moo keessaa laadha. Kunis hin barbaachisa. Akkasumatti yoo laattee eebbifamta ameen jenna. Amma gaafa isa laadhee deebi'u immoo miti isa uffadhee gaafa manatti naqadhee deebi'u keessaa uffata sirrii tokko keessaa uffadheen itti naqadhee taniini harka kookisii keessa keeyyadheen kana godheen beekan. Dhiifama naa godhaati kana godheen beeku harka kookisii keessa keeyyadheen deeme. Karaarraan dhaqee dhaabadha nama na arguun dhabe. Isa jiru yoo dubbattanii isuma jiru yoo dubbattanii utuu nambisiin hurjinaani waanuma jiru isaa yoo dubbattanii waaqayyo isatti gammada. Egaa kan nambifadheen qabu godhatti nambifanneen kanuma jiruun isinitti madheera. Harka kookisii keessa keeyyadhee nama barbaachan kana namuma uffata sana narratti ilaaluun dhaqee karaarra dhaabannaan waaqayyo nama naa ergi namuma tokko lama naa ergi nama uffata kana narratti ilaale baay'ee bareedaa nama naan jedhu jennaan saree tokko naa ergi. Ela gama kur jedha. Nama tokko naa erge waaqayyo galata kee narratti haa ilaalu jedheen uffata akkas godheen qophaa'ee taa'e. Gaafa dhufee na bira ga'u saree. Maali waaqayyo maali kuni jennaan hojii dhabdee isan isii kenne ol galtee galateeffachuu dhiisteetti hojii dhabdee gadi baatee nan sirriidha hojiin dhabee jedhee dhaqee ittiin jilbeenfadhee amma immoo saree ofirraa dhiyeen saree kana deemaadha sariichisianis kana deemaadha ofirraa dhiyeen dhaqee waaqayyo dhiifamaa natuu kooreen jedhe natuu koore nan koore koomee makooti lafaa ka'e malee sayyuun geenye. Kooruuni of tuuluuni eessa nama hin geessisu saree namatti fida. Saree namatti fidaan isiniin jedhama. Yoo of tuulan akkuma koo yoo of tuulan eessumayyuu nama hin geessisu koomee makooti lafaa ka'e malee eessayyuu hin geenye saree namatti fidaan siin jedhe. Kanaaf of tuuluu miti ol ka'uus miti waaqni olaa ka'u ameen jennu. Nuyi ol kaanee eessayyuu hin geenyu waaqni duwwaa olaa ka'u. Isa ol kaafanne nugaa isaaf jiraanne nugaa hayyaana isaa ulfina isaa eebba isaa gadi fiduun nutti jira ameen jenna. Kanaaf haguuggannee afaan qabannee ayyaana isa nutti kenname immoo haguugnee taa'uutu hin ta'in kakaasuun nutti jira ameen jenna. Kaanee kakaasuun nutti jira ameen jenna. Ergaan koo ammuma kanadhaa. Lafaa kaanee harka keenya ol fudhanna harka keenya lamaan sagara waaqaatti ol fudhanna. Abiddi waaqayyoo si wajjin haa galu. Waaqayyo akkuma dubbatee milikkita isaatiin si wajjin haa ta'u. Dhuga baatota isin haa godhu. Dur dhugaa baata turtee amma garuu cal jettee lafaafis namaafis adiifis gurraachaafis akkati dhugaa baatuu fi waaqayyo si gaafata. Ameen jedhaa. Dhuga ba'umsaaf waaqayyo si uume waan ta'eef hojiif si uume waan ta'eef dhokattee haguugamtee akkati teessummini akkati ayyaana isa tokko akkati kaasu ayyaana ishee tokko akkati kaasu ayyaana walii keessanii akka walii kakaastanii kaatanii akka walii kakaastanii fi waaqayyo kana isinitti hima. Diriirsa harka keessan ana wajjin ayyaana isinirra jiru ayyaana isa tokkorra jiru gadi hin qabiin kaasi malee. Gadi hin qabiin kaasi malee
waaqayyo si wajjin jira jedhame bukkee kee kan jiru ati qulqulluu nama waaqayyooti jedhame jedha hin qaana'inaa jedha calmada waaqayyo qulqulluu ati qulqulluu erga jedhe maaliif xureessitaati maaf xureessuun ati qulqulluu nama waaqayyooti jedha dhuguma qulqulluu nama waaqayyooti waaqayyo qulqulleessee erga uume qulqulleessee ati kan koo erga jedhe eewutu si xureessuu danda'a eewutu immoo si hadheessuu danda'a waaqayyo si wajjin erga ta'ee ati kan isaati ameen jennu inni harka keenya ol diriirsineetu mul'anni si jalaa bade arraa kaasee haa dhufu afuurri haguugamee taa'e arraa kaasee si keessaa dho'ee abiddi haa ba'u gurri kee waaqayyoon kan dhageessu si haa taasisu iji kee ulfina waaqayyoo kan argu si haa taasisu yoo ati adeemtu waaqa si wajjin haa adeemu yoo ati teessu ulfinni waaqayyoo si wajjin haa ta'u yoo ati raftu hirriba xinnoo keessatti waaqayyo sitti haa dubbatu waaqayyo gooftaan qilleensa afuura isaatiin sitti haa qilleensa inni hin jirre haa jiraatu inni qabame haa gadhiifamu inni hin jirre haa jiraatu wanti banamuun barbaachisiif haa banamu fagoon dhiyoo siif haa ta'u fagoon dhiyoo siif haa ta'u diriirsa harki kee guutuu haa ta'u fayyaan guutuu ta'a wanti isin dubbattan lafa hin bu'iin waaqayyo isiniif haa dhaga'u waaqayyo nama rafe kana isin adammasku afuurri waaqayyo nama rafe kana adammasku kotteen keessan adibamu lafa fagootti isin haa ergatu lafa dhiyootti isin haa ergatu manni kun ulfina waaqayyoon haa guutu diidi kun ergamoota waaqayyoon haa naanna'an abiddi waaqayyo nama hundumaa irratti haa ta'u itti bu'iitii eebbis abidda ililleen sirra dhufeera ililleen sirra dhufeera ililleen sirra dhufeera ililleen deebitee galti ililleen deebitee galti ililleen deebitee galti faarfannaan iddoo isaatti deebi'eera faarfannaan iddoo isaatti deebi'eera faarfannaan iddoo isaatti deebi'eera haleluyyaan iddoo isaatti deebi'eera macaafa qulqulluun inni dhokate inni gola keessa inni dhokate inni maragamee taa'e macaafni qulqulluun deebi'ee diriireera macaafa qulqulluun si harka si jalaa dhokatee ture macaafa qulqulluun deebi'eera haraarri deebi'eera hayyaanni deebi'eera sababni isaa sitti deebi'ee kanaan waaqayyo deebi'eera humni deebi'eera dibanni deebi'eera eenyuuf dhugumaa eenyuuf amantiin deebi'eera eenyuuf dhugumaa milikinni deebi'eera eenyuuf dhugumaa arguun deebi'eera dhugumaa ija fuuraa godhattanii tarkaanfachuun deebi'eera eenyuuf tarkaanfachuun deebi'eera kana booda itti fufa waa'een kee itti fufa eenyuuf dhugumaa faarfannaan haaraan arra jalqabee hin dhufa dhugumaa jallawuun hin jiru qaana'uun hin jiru naman qaana'in kabaji malee naman qaana'in naman sodaatin kabaji malee waaqayyo isa teessoo isaarra jiru isa sodaannameen jennu rukutte waleebbisa waaqayyo si wajjin jira jedhe eebbisa si wajjin jira jedhe eebbisa harkuma qabi eebbisa bukkee makeetti harka qabi ani kayeeraa kayi jedhaati walitti maa ani kayeeraa kayi ergaadha kun ergaa hin dhaabinaa ergaa kan hin dhaabinaa ani kayeeraa kayi ani kayeeraa kayi kayi ayyaana waaqayyoon kayi ayyaana waaqayyoon kayi ayyaana kottaaddan kottaala kayani kayeeraa ani kayeeraa waaqayyo kayeeraa waaqayyo wajjin kayeedha irrafiin dammaqedha kana booda nyaattee irrafiin jedha sagalee isaa nyaadhuuti kayeedha yeroon gaheera jedha yeroo ati kaatuti gaheera
yeroo ati dhugaa baatutu ga'eedha. Yeroo ati lallabdutu ga'eedha. Yeroo ati ameen jennu. Ameen jennu. Haleluuyaa. Yeroo biraa dhugaa baatu luba caalaa faattimtanii dhugaa baatu kuni namoonni murtaa'anii dhuga ba'umsaaf ulfina Waaqayyoo fi anillee simbiran jiru dhuguma dha ergichi kan kooti kan jettanii